Bagana kanatti hojjeneera yaada qabaadha namoota dhuftan qulqulluutu waliigaleera rakkoon addaa jiraate namoota qaqqabna singidduudha namoota gaa'onii uffatan isaanitti himattu. Magaalaa Finfinneerra amma eessatti argamna? Magaalaa Finfinneerraati gara magaalaa Naqamteetti akka dhuftan kan isin taasise maaliin? Kaleessa galtanii har'a jalqabdan. Hojjettoota hospitaala Abbaa Seenaa hundi fayyaan uummataa uumaa gaditti isin harkaa ogummaa fi garalaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaan tana kaniin argamu hospitaala jalqabaa Abbaa Seenaa kan magaalaa Naqamteetti argamuttidha. Hospitaala jalqabaa Abbaa Seenaa tajaajila yaalii mormaa olii ji'a ji'aan ispeeshaalistoota magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan adda addaa irraatti fiduudhaan as magaalaa Naqamtee irratti ni kenna. Amma marsaa sadaffaadhaaf kennuudhaaf guyyaa jalqabaa irratti argamna jechuudha. Kan na biratti argamu kunis immoo reefuu opereeshinii isaa xumuratee yookaanis immoo tajaajila yaalii mormaa olii argatee ba'ee jira. Mucaa obboleettii kiyyaati. So namni kamiyyuu yeroo kamittuu ji'a keessan eegdanii kaffaltii madaalawaadhaan tajaajila hawwataaf si'ataa ta'e tajaajila ispeeshaalistootaan kennamu kana argachuu ni dandeessu isiniin jenna. Magaalaa Finfinneef naannoo ishee irratti maallaqatu ol na jalaatii ka'ee guyyaa beellamaan na jalaa ga'uu didee jettanii dhiphachuurra as dachee Wallaggaa magaalaa Naqamteetti yeroo gabaabaa gidduutti kaffaltii madaalawaadhaan argachuu ni dandeessu. Kun hospitaala Abbaa Seenaati. ስሜ ተባረክ ዘሪሁን ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የምገኘው ነቀምቴ አባ ሴና ሆስፒታል ልሰራ መጥቼ ሰርቻለሁ። አሁን ደህና ነኝ። ለሁሉም ዶክተሮችን አመሰግናለሁ። Ani maqaan koo Suuzii Dassaalany jedhama. As magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa lamarraan dhufe. Naan kun biyya kana keessa hin jiru. Amma carraa argannee asitti tunuun biyya keenya irraan deemin waan adda addaaf hojii adda addaaf ituun tagaallaxiin asumatti hojjetachuun ishee baay'ee nuuf gaariidha. Carraan jirredha. Hundumti isaayyuu kan eegneen olittidha. Baay'ee gaariidha. Maqaan koo Keeraa jedha. Kanan jiru Abbaa Seenaa keessa jira. Kan iddoon jiraadhu Naqamteedha. Toosiliina dhukkubee achi Abbaa Seenaa dhufee opereeshiniina godhanii amma fayyeera. Amma ammaatti kan inni jiru garuu xuruudha. Atsada Badhaasaan jedhama. Kan inni dhufe asuma magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa lamarraadha. Sababiin itti dhufees mucaan koo dhibee toonsiliidhaan baay'ee rakkatti turte. Isa kun yaala hospitaala Abbaa Seenaatti dhufamee doktoroonni dhufanii yaala nu godhaniini baay'ee hikimnaa baay'ee namatti toluun godhamee fi xuruu irra jirti. Baay'ee waan xuruu irra jirti namatti tola. Hundi isaa dhufanii nama hubachuun isaanii daqiiqaa muraasa keessatti mucaan koo fayyaa ta'uun ishee waan hundi isaa baay'ee namatti tola. Gammadeera baay'ee. Thank you galatooma. Garuun dingana amlaki garuun dingana garuun dingana geetai garuun dingana sabiya dalawe kabiji kafta dargale tarasawe namlaki tastaw basale